أنا سببني تربة جبس قابيتي بدبدم تيارجس نفتو دارو تانغا كتمتي تسي كنتو دينو ما نورت دمس يرالي تتران كنتو أمبس يكما همودمي يكتي مرتس سمي أدوين أبوكسين مسكين دما فمولي هياتي كونو تأي غرغر سكتيني بيوت الله كيسا سبت الدادرا سبتوكم ملنتو كم لكم برا إيا فردمني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منكم كوبا مال كودي وامبرا سبما مالوا يكيما تجرا لما هي مسكين نياتي كم لغرا ururun jalan abu bakade memara ratamat durira kamtaran buki pamuni ayate konutai bagana nuftan ilman oromo marti keessanu kan kaba kan kibba busy daga yoron kun ramadan itti deemaa jira hin beektu kaddaama taanii jira rabbiin keessaa nu abaasu yeroo argataan jirru ifama saati malee isinitti dhufu koodhaaf warra kiyya xiqqooshi saatiin isinitti deemee raftanii gurranaaf ergisaa xiqqooleen dubbanni saniin booddee irra gaarii hunda keenyaaf jennee lash jenna okay me hobira gamne munti bilman kenya dubwa ga solfato akamin dandenya mana birra bawon wantate ammenya tikatus gudda tira biye mucagat Duluma tadaba manguto takenya direti darba manu asal bina kenya Woi Wachalana hamenya Agara jirtani atirkonu ta'i gargar sakitini Unkotu tubayata muka jegerati hajarani aboti mama kandurati Dula kesa dubana sabatu kurati umatara kosa upseta urati Gidirana rumekata bagana nuftan isiniin jettutti dullatti keessa durati ademna turre walete Posai ballenane bagana nuftani idikiyya dulloomin jiraakuma argita sorry of course سلامتك السنف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرفتو مال الرفات كوشي كيس ابو فقير رفانس Welcome to Baganagan Uftani Kali Wanko Baganagan Uftani Raya Kenya Kabajama fi Jalatama nama ko kama lammi saf qabu gama hundan kan akka annani laphee keenya qabu baneessu ustaaz keenya kabajama ustaaz Raya Abba Macca ageeffadha sanin boodee itti seenaa gara itti gala dubbii keenyaatti Noru baganagan uftani dulloomin jira wallahi nama na jaallat umurii keessan irraa nama naa qoodu soon argadhe baay'inatti tola wifi finki dadhabaadhaan na of kolchaa gidduutti dhaabbatee jira jechuudha. Okay? Dhaabbatee jira na of kolchaa warri nama arrabsullee rabbiin isin qajeelchu yeroon kun yerootti nama arrabsinu miti yeroon kuni yerootti uummata Oromoos yoomuu fakkiifnee jiraanni hawaasa bal'aa kabajamaa jaalatamaa dhiifama yerootti gaafannudha malee yerootti abbaa kee haadha kee adaadaa kee akkoo kee jennee isin arrabsinu miti sorry warri na arrabsaa jirtaniif rabbiin isin qajeelchu anillee kuma keessan nama yakkamaadha haa ta'u malee hamma danda'ametti of qusachuudha kan zimna jechisiisu jechuudha of qusachuudha malee akka keessan dubbisin dubbattan wajjin bu'ee deebii isinii kennuun kun anaaf illee dogongora yakka keessallee na galchitu jechuudha. Okay. Dhaabbatee jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Shabakaan hojjetaan jiru shabakaan madaamii baay'ee dadhabaadha. Itti deebinaa hojjetee jechuudha.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجرتنا وليبدأ برسا دبين أفورنا ما بحجيسا وسوينا سين درافن أفورنا ما بحجيسا اللي يرو التجرام وجدودا أي دول ما كنا تلفتي جرتي يا ربي قبل سنة قلت دول ما كنا رانوجا أنا سوما كارشينا ما كنني دول ما كنا سران فودا يعني تلاكو وسونا نزلني تكيني مالك السنة دول ما سنة جلابهم في لدا. Anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Kenya Sena. Selamat pagi sani file. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana aluf. Kabajam tuta fijalatam tuta ilman. Oromo beji kiya jala argamtan. Hundi kesenu baganagan uftan sinin jati dulatin kesan. Baganaf jaratan amalli dadawala umurinaf irada. Hamtu kesan rabbinan agesisin gari kesan male. Rabbin wan hunda ni danda'u gama hundaanu nu gammachiise abbaa biyyaa nu haa taasisu kun hawwii keenya kaddaamummaa jalaallee rabbiin nu haa baasu rizqii bareedaa kan ta'anii nyaatan damooza jechuudha. Astamaarummaa osoo hin taane dokteerummaa osoo hin taane yaani bakka zana kan jedhe duniyaa bareedaa rabbiin na razzaqee akka jiraadhudha hawwiin kiyya. Inshaallah hawwiin kiyyas immoo naaf goote yaada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garasa kiyatti seenaa nan kofalchi seenaa yeroon haasawullaanii xiqqooshee laphee koo kana jala na jedha bakka ittiin booddee dullummaa hojii wal qabatee na qoffisuudha jechuudha. So kanaaf iyyuu haala yeroo har'a itti ture kabajamoo fi jaallatamoo muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed deebii isaan kennanis hordofaa turre. Yaa biizii taanii jirra koomentii illee barreessuu hin dandeenya jalatti. Haa ta'u malee miidiyaa ni qabna. Miidiyaa ilmaan Oromoo hordofu amma dandeettii keenya dhaaba biyya bulchaa jiru waliinis dhaabbachaa bakka isaan dogongoranittis itti himuudhaaf qophoofnee miidiyaa keenya irra dhufnee jirra. Simannaan keessan hoo akkami laata kan jettu hawwaa hooggantuu Oromiyaa isin gaafatti. Isin gaafatti. Shabaka reefu hojjeta diirama dide. So mootummaa bulchaa Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa amma kanaan dura darbe osoo hin taane deebii isaan har'a barreeffama isaan maxxansaanis ta'e jechi isaan afaan isaanii keessaa baasan hedduu akka ammaa kanatti nu gammachiisa. Namni tokko fedhu Saa'udii taatu aduu fedhu Wallagga taatu fedhu Shawaa taatu fedhu Arsii taatu fedhu Jimmaa taatu fedhu Harargee taatu kutaa Oromoo 11tti yoodu abaa'oo shanii onag jedhamee ilmaan dhiigni ilmaan Oromoo osoo deebii hin argatiin osoo gumaan sun hin ba'iin irra darbamuu irra daran deebii isaan kennan hedduu Oromummaa keenyatti nu qaanfachiisee jira 100%. Hedduu Oromummaa keenyatti nu qaanfachiisee jira nu cabsee jira. Deebii daa'imni deebisuudhaaf deebii daa'imni yookiin ani hawwaan deebisuudhaaf intiniin jenne deebisan jechuudha. I'm so sorry kubur Dr. Abiy Ahmed dhugaa rabbi baay'ee tokko rifannee jira gama kanaan nuyi dogongora isaanii sirreeffannee waliin deemna malee Oromummaa irraa hin fuunu maaliin jennu garuu gaafa Wallagga keessaa marroon isaa ajjeesu jara kana Wallagga keessaa ilmaan nafxanyaa nama meeqa han dhume indoo ziyaadaa godhanii himataa turani jira paarlaamaa irra ba'anii boo'aa turani saba keenya saba nagaa misaakina onag akkanatti fixe jedhanii paarlaamaa irra ba'anii imimmaan tokko asiin buusaa turan. Eenyu jarri nafxanyaa Oromoo Walloo daangaa isaanii irratti qe'ee isaanii irratti maaliif nu tuqxu jedhanii dhaqanii abidda itti qabsiisanii yeroo intiniidhaan gaaffiin deebii Walloo yeroo akkanatti mootummaan keenya nu deebisu. I'm so sorry hedduu nu gaddisiisa dhugaa rabbiiti ta'uu hin qabu. Maaliif gaafa Wallagga keessatti uummanni nafxanyaa kuma kana dhume misaakina namni kun homaan beeku jedhame ammas taanaan uummanni Walloo daangaa isaanii dhaqanii manatti guban dhaqanii lubbuu ilmaan Oromoo cafacafan lafa isaaniif qabeenya isaanii irraa saamuu barbaadaniiti malee uummanni Walloo way daangaa Amaaraa kana nuuf gadhiisaa kun keenya hin jenne isni galee. Kanaafuu uummanni kun yakka dalageetii miti abaa'oo shanee jedhanii uummata nagaa ajjeesuun maaliif barbaachise? Yeroo gaaffiin akkana paarlaamaatti dhiyaatu deebii isaan kennanii deebii akkamii ture? Kun
waan nama qaanfachiisu Kibuur Dooktor Abiy Ahmed nuyi sin jaallanna sin kabajna isin waliin deemuu barbaanna. Garuu Onag Shanee jechuun Onag Shanee akkamitti injifachuu dandeessu? Namni tokko ani hawwaan Wallaggatti dhaladheedhaaf Shanee jedhamee ajjeefamuu osoo hin taane jecha hawwaa tokko akkamitti injifachuu dandeessu? Gaaffii ilmaan uummata Oromoo fi qabeenya uummata Oromoo deebistanii jennaan Shanee waan isinirraa barbaadu hin qabu. Shanee injifachuu jechuudha salphaatti. Kaabinee Shanee injifachuu yoo barbaadan uummata nagaa uummanni Amaaraa kanatti lubbuu cafaccafee Shanee Onag jechuu dhiisaati. Shanee akkamitti injifattu akka kiyyatti qabeenya ilmaan Oromoo sabaaf sablammii mirga dimokiraasii isaa eegee akka saba Amaaraatti akka buluu danda'u yoo gootan qabeenya ilmaan Oromoo yoo deebistan gaaffii uummata bal'aa kabajamaa kana yoo deebistan Shanee injifattan 100%. Amma akkaataa amma isin deemaa jirtan kanatti Oromoon kutaan 11 Shanee ta'uuf deemaa jira. Mee maallaan jettu? Oromoon kutaan 11 Shanee ta'uuf deemaa jira. Yeroon kana jedhutti dhaaba biyya bulchaa jiru kana yoo qeeqnee nuyi sirreeffanne malee yebaasee isa waan hin taane waan kana caalu yookiin immoo bakka sanaatti intiin jechuu danda'u jechuudha. Namni tokko yoo badii qabaate badii isaa itti himanii sirreessuudha malee harka rukutuun sirrii miti. Sababa Shanee Onag jedhanii Oromoo ilmaan Oromoo lafa jiranitti kanatti cafaccafuun daangaa isaanii irratti dhaqanii mana irratti gubuun kun sirrii miti. Kan isaanii gaafa tokkoof lama irraaduu paarlaamaa warra baanii kanatti boo akkasa fannifamee jiru lubbuun jira. Maaliif kan isaanii lubbuun isaanii qaalii taate kan ilmaan Oromoo barabaraan Wallagga hin jedhu Harargee hin jedhu Walloo hin jedhu akkanatti cafaccafamuun kun isaaniif maaliif itti dhagahamuu dhiisee deebii akkasii kennan kan jedhu muummicha ministeeraa hedduu isinitti fadheen jira dhugaa rabbi tokkichaati. Ani deeggartuu badhaadhinaa ta'us haqa Oromoo seeraa fi heeraan dubbachaa deema malee Oromoon osoo dhugaa qabu dhugaa isaa dabsus hin barbaadu. Mootummaan kun bakka sirrii jirutti sirrii hin jiru jedhee hin shaffanuuf. Sirrii hin jiru jedhee kijibaan ittiin hin jedhu. Dhugaatu mo'ata yommuu beektan ijoollee Oromoo dhugaatu mo'ata. Walloon har'a badii tokko balleessee miti. Isin galee hangaarraa lolli irraan dhaabbanne garuu miidiyaan tokko ol ba'ee Walloof sagalee hin taane. Oromoon tokko Walloo bira dhaabbanne Walloon akkasitti jira jedhee namni quba qabu hin jiru. Sanaayyuu dhumaatii daguugaan akkasii Hayilee humna Amaaraatiin irratti gaggeeffame gaaffiin bareedaan akkanii yeroo sagaleen uummata Walloo haa dhaga'amu nuyi qabeenya keenya eenyuuf ilaalluudhaan yeroo kanatti deebii kennan muummicha ministeeraa irraa deebiin argame hedduu waan Oromoo qaanfachiisu 100% hedduu waan Oromoo qaanfachiisu dogongoranii jiran bakka kanatti garuu kabajamaa fi jaallatamaa mootummaa Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa miidiyaa irrattis yaadni isaan fuudhaa turan jechi isaan dabarsaa turan hedduu namatti tola. Garuu gaaffiif deebiin paarlaamaa keessatti ta'e jara sana maqaa isaanii dagadhee jarri lamman sun gaaffii isaan gaafatan uummata Oromoo waan barbaadu hundaadha. Garuu deebii muummichi ministeeraa kennan kun sirrii hin kennamne. Dhugaa rabbitti sirrii hin kennamne. Hatta ijoollee badhaadhinaa warri deeggartan seenaatu isin gaafate yaajamaa. Waan jiru dhugaa tokko kaatii deemaa malee Uma tokko yaani bakka badiin jiru tokkotti kun badii miti. Namni tokko Abiy yoo qeeqe bilchiginnaa jibbuu miti. Dhaaba sana jibbuu miti. Dhaaba sana aangoorraa buusuu miti. Akka sirratuudha. Yoo isin har'a waan tokko dhugaa Oromoo yoo barreessitanii maxxansitanii waan Abiy aangoorraa buustan isin itti fakkaachuu ni mala. No sirrii miti akkasitti miti. Isin galee dhaaba badhaadhinaa deeggaru yoo amma dhaaba badhaadhinaa deeggaru waggaa meeqa muluu Wallaggarraa niitoorkiin citee baatii sadii qanii tokko sagalee ta'een beeku hawaasa Wallaggarraa. Wallaggaas miti jedhameen jira. I don't care rakkoo hin qabu. Waa'een biyyummaa rakkoo hin qabu. Garuu kan isin yaaduu qabdan hamma yoomitti dhugaan Oromoo dhokatee, hamma yoomitti Oromoon du'ee, hamma yoomitti dhugaan Oromoo dhokatee, hamma yoomitti gaaffiin Oromoo deebi'ee argachuu dida. Uummata nagaa Wallagga keessatti kan cafacafame uummata nagaa uummata uumaan beekne uummata misaakina jettan paarlaamaa irratti har'amuu uummanni Walloo akka yeroo manni irratti gubatu uummata yakkamaa shaniif Onagtu achi keessa jira jettan yeroo ilmaan Oromoo du'u sababan dhabdan yeroo ilmaan sabni nafxanyaa kun du'u immoo isiniif sababa argattu yaani intini ta'a hallaqa maaf ta'uu qaba kun dimokiraasii indawum kan kabajamuu qabu uummata bal'aa ilmaan Oromootiyyuu
Oromoo miileenaan saba kamiyyuu ni caala. Garuu kabajamaa hin jiru. Gaaffiin isaa deebii argataa hin jiru. Hacuuccaa jala jira. Hamma yoomitti daguuggaan kun? Hamma yoomitti? Kun sirrii miti. Dr. Abiy Ahmed dogongortanii jirtanii bakka kanatti sirreessitanii ammallee taanaan lolli ilmaan hawaasa Walloo Oromoo Kamiseerraa dhaabbachuu qabaadha. Akka kiyyatti. Anamma wallaaltuudha. Isiniin gaditti ta'ee garuu akka Oromummaa kiyyaatti waan isinirraa calaqqisu tokko dubbachuun dimookiraasiidha. Wanti namni jedhu hin jiru. Maaliif anis Oromoodha. Dhaabni kun hin dhufa hin darba. Garuu Oromummaan nurraa hin darbu. Jecha miidiyaa irratti dubbannu kun dhaqee dhalaatu dhaga'uu danda'a. Viidiyoon dalagamu kun hin badu. Kanaafuu ilaallachaa haasa'uu qabna yeroo haasofnu. Daguuggaan sanyii Walloo Kamisee irratti gaggeeffamaa jiru Boor Shawaa Arsii Wallagga Jimmaan dhaquu danda'a. Hin beekamu. Minilik warra afaan tokkoo fi amantaa tokko guddisuu barbaadu san. Warra Itoophiyaa bara dargii fiduu barbaadu san jarri immoo Itoophiyaawwiin samma Dr. Abiy Ahmed tokkummaa ida'amuu kana jedhanii miti jarri kan isaan fedhan. Isinii galee kan isaan illee paaworii godhatanii Oromoo irratti abbaa biyyaa ta'uu kan barbaadan tokkummaa waan jedhaniif Dr. Abiy Ahmed ergi tokkummaa ta'ee mirgi sabaaf sablammii Oromoo maaf eegamuu dide. Ergi tokkummaa ta'ee ergi ida'amuu ta'ee leesh maaf kana ta'e. Wallagga keessatti namni yoo du'e Shanee Onag Abaawoo jedhama. Yoo Jimmaan keessatti namni du'e Shaneetu ajjeese jedhama. Yoo Wallagga keessatti Walloo keessa leesh uummata nagaan sababii Shaneedha. Shanee kaabinee Shanee yoo irratti tarkaanfii fudhannaa jettan maaliif sabaaf sablammii mirga Oromoon eegdanis? Jarri bosona ta'anii kan isaanii falmataa jiran qabeenya ilmaan Oromoo kan saamame haa deebi'uudha. Kana isin seeraan eegdanii tini jettanii jennaan tarsiimootti baastanii jennaan Shanee injifattanii jirtan. Amma garuu akkaataa ammatti deemamaa jiru kanatti Oromoon kutaan 11 Shanee ta'uudhaaf deema. So kanaafiyyuu deebi'iin isaan kennan deebi'ii dogongoraa ta'uu dhibbaan dhibbatti beeknee jirra. Garuu kun ta'uu hin qabu. Paarlaamatti gaafa Amaarri du'u akkas ol baatanii deebii quubsaa kennuun gaafa Oromoon du'u jecha akkasii deebii akkasii kennuun kun waan nama tuffachiisu eenyummaa ofii waan nama tuffachiisu jechuudha. Digimtiin ammas itti hojjetamee jiru. Wallaahi digimtii itti hojjetamee jira yoo ta'e malee ana biyyitti dhugaa rabbi jechinni deebii kenne deebii inni kenne sabiyyiin hin laattu. Sabiyyii jechuudha. Ana hawwaa kana miti sabiyyii ijoollee waggaa 3 kennitu deebii sanaaf gaaffii sanaaf deebii. Isinii galee Oromoodhaaf rabbi jira yoomuu akka karoora jaraatiif Oromoon lafarraa dhumeera yoona kana. Garuu baay'insi keenyaa fi tarsiimoo qabsoo keenyaa nu illee itti wallaallee jaratti wal harcaasaa dhufne tokkummaa dhabne. Jarri paaworii godhatan Kibuur Dr. Abiy Ahmed tokkummaa jedha. Tokkummaa inni jedhu immoo Itoophiyaa walii galtee sabaaf sablammii mirgi Oromoo kabajameeti malee mirga Oromoo sarbaa qabeenya ilmaan Oromoo saamaa lubbuu ilmaan Oromoo lafarraa daguugaa Itoophiyaan jedhamu hin jiru. Garuu akka amma deemamu kanatti Itoophiyaa isaan jedhan afaan tokkoo fi amantaa tokko bichaa akka biyya irratti guddatu kan isaan fedhan alaabaan lummootti isaanii qabatanii jechuudha. Isin gadi isin immoo eenyummaa keessan Oromummaa keessan of kabachiisa saba kaan kabajuu qabdu akkaataa akka biyyitti mootummaa qabdutti deemuu qabdanidha. Eenyummaa ofii dura kabajanii kan namaanti ni jettu. Moo jara waliin taatanii Oromoo xiqqeessuu Oromoo arrabsuu maal jechuun noo hin barbaachisu. Ani waa'ee duumessa rooba dukkana sarraatiin dubbachuun dhufne. Garuu deebii isaan Dr. Abiy Ahmed kenne marra qaltaan dhugaa rabbi tokkichaati. Gaaffii gaafatameef deebii isaan kennan kun dogongora. Waa'ee duumessa maal kana ta'uu danda'a hin beekamu. Ani gama sanaan waan hin beekuu qabu waan irraa dubbadhu hin qabu. Garuu dhugaan ummata Oromoo maaliif argamuu dide? Paarlaamaa irratti namni akkam bu'aa ture Wallagga keessa yuutuubiin osoo hin nafin uffata gurraachessatanii shaamaa qabsiisanii lubbuun kan isaanii qaaleedha. Kan ilmaan Oromoo immoo rakkasaa akka boofa tokkotti ilaalu jechuudha jirri. Isinii galee daguuggaa sanyii yaa'uun Walloon hidhattee jirti maashaallah tabaarakallah. Achi xaragamuu yoo taate malee Walloo achi buqqisuu hin danda'ani nabar. Walloon gootummaa qabdi. Isinii galee Wallaggaa fi Walloo dhugaa rabbi diinni kamuu cabsee seenuu hin danda'u nabar. Garuu Wallagga
Ani bakka itti dhaladhee guddadhee eef ilaameedha hundumti yuuni jiraata. Wal keessa jiraata namni jechuudha. Isinii galee moo mirga namaa sarbaa osoo hin taane mirga namaa eegaa eenyummaa ofii of kabachiisaa nama sanaa wajjin immoo jiraanna. Inni baranaa kun garuu adda. Muuziqaa afaan Oromoo yoo televizyiinii dhufe qayyaru. Sirba afaan Oromoo hin dhageeffatamu. Ani Oromoo dhattee wayimatte si ciiga'u si tuffatu. Deesh kun ta'uu qaba. Akkatti immoo Oromoon tuffatamtee eenyu beekaan keenya hayyuun keenya achi wal dhabee nu tuffachiisaa dhufe paaworiin jaraa nurratti jabaachaa dhufe. Isinii galee kanaaf of dhaaddatanii jirri. Kanaaf qabeenya ilmaan Oromoo saamuudhaaf ibiddaan gubuudhaaf tattaaffatan. Niin tasaa akka ofi garuu ammallee gaaffinaarra gaafatame deebiin kenname sun jaraa faamilee ta'a. Oromoo garuu mataa cabsa ta'uu hin qabu. Waan hundeeyyuu sirrachuu qaba. Seeraaf heeraa biyyattiidhaan deemamuu yoo ta'e dhiigni ilmaan Oromoo tokko osoo hin dhangala'in kabajaan namni waliin deemudha. Garuu yeroo saba nafxanyaa keessaa namni tokko lama du'u ol ba'anii paarlaamaa irratti bu'anii uummata misaakina ficcisiisanii akkas godhanii shaneen nu fixee onaktu nu fixee jedhu. Yeroo ilmaan Oromoo kana takkaatti manni meeqa qabeenyi meeqa gubatu immoo onagiif shaneetu akkana godhe. Kabajamaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa du'e amma xiyyitii itti dhukaafame hin maramne eenyu akka ajjeese bira hin gaamne shanii onag jedhame addaqe achumaan ukkaamamee hafe. Kunis dogongora dhaaba biyya bulchaa jiru kanaati. Isinii galee ani bakka dhugaatti dhugaarra dhaabbadhee nan deeggara jira. Bakka iddoo isaan saba miidhanitti badii isaanii hunuman dubbadha. Amala kiyya keessatti waan tokko irra butuus hin beeku dhoksuus hin beeku. Artistaa Haacaaluu Hundeessaa du'ee miti itti dhukaafame namarraa qaalii namarraa jechi dubbatamu namni ragaa ba'u dhibee miti kan itti dhukaafame xiyyitiin sun macha wajjin hin qabbaramne yoo wajjin qabbaramne sirriidha dhugaan isaa ba'uu hin danda'u. Walaa shanee naa ajjeesu walaa tibbeellee naa ajjeesu dhugaan mucaa kanaa haa ba'uuf jecha xiyyitii sana laazima marammartanii uummata sabaaf sablammii Oromoo haacee jaallatuuf dhugaa jiru ifaaf bilisatti akkasitti nu agarsiisuu qabdan. Nama gaanfachiisu kun Oromoo ta'e kan Oromoo ajjeesu jira yoo ta'e haacee Oromoonis ergamtuu tibbeellees haa ta'u ergamtuu Oromoota keessaas haa ta'u nama ajjeese dhibbaan ifa nuu bu'uu qaba ture dhibbaan dhibbatti. Isinii galee amma tokko du'a shaneetu ajjeese shaneen bakka inni diina Oromooti isiniidhaaf. Shaneetu ajjeese shaneen diina Oromooti noo ta'uu hin qabu. Nuyi kan isin deeggarru karaa sirrii jirtu biyyitti ceesisuu dandeessu. Akkuma abbaan qeerroo Jawaar Mohaammed jedhe an riddaatii isiniin ta'a isin oofaa jedhe riddaatummaa isaallee mana hidhaa galchitan hayyoota Oromoo ammas immoo qofaa keessanis waan hojjetaa waan buusaa jirtaniin qabdan. Wal harcaastan wal diineffattan ofii keessaniif waraabessa warra nama nyaatu warra ilmaan minilik nurratti goobsitan. Akkaataa har'a isin deemaa jirtan hedduu nama gammachiisa garuu mootummaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dhugaa rabbii har'a baay'ee nu boonsee jira. Nuyi Oromummaa keenyatti of kabachiisnee booddee saba kanaa waliin deemuu dandeenya. Eenyummaan keenya cuucamee qabeenyi keenya saamamee hamma yoomitti Oromoon hamma yoomitti Oromoon biyya diigaa jettu yoo gaafate gaaffisaaf deebii hin argatu kunoo mana dhaqanii itti gubu. Namni akkamiin nama waliin deema sila? Oromoon bari haammataadha. Saba kana duraa kaaseeyyuu seenaa galaa nyaachisaa jedhee obaa seenaan gaallaa jedhanii nu arrabsanii. I'm sorry. Baay'een gadda garuu dhugaa rabbi tokkicha. Oromoo xiqqeessuudha kun deebi'ee akkasii deebisuu jechuun Oromoo xiqqeessuu jaraaf paaworii ta'uudha. Kun dogongoradha. Jarri ammallee taanaan nurratti paaworii godhattee deebii kun akkanatti yeroo deebii akkasii argatu jaratti maaltu dhagahama ilmaan Oromoo akkamitti qaanfata. Leesh maafiyyaannu. Amma yoomitti. Moo digimtii wayii jira yoo ta'e dhugaa rabbiiti kun digimtiidha malee akkasii miti deebiin gaafatamu deebii seera qabeessaa osoo mootummaan qeeqin osoo maaliin jedhiin sagalee uummata walloo kanatti dhageessisuun qabeenya isaanii irratti eenyummaa isaanii irratti dhaqanii kanatti osoo badii tokko hin qabaatiin osoo nama hin tuqin walloon bari maasii isaanii irratti of kabachiisanii taa'aa jiran malee dhaqanii daangaa namaatti hin dabarre daangaa amaaraa sanatti hin darbine dhaqanii warra manatti gubuuf akkanatti haamlee ta'uun baay'ee dogongoradha. Kanadha haqni jiru.
sirrii miti. Isinii galee waa hedduu irratti ilaalamu hin jira. Garuu nuyi tokkodha. Kan aangoo qabatee jirus Oromoodha. Kan immoo walirratti dhiibbaa gaggeessaa jirus Oromoodha kan jedhuuf afaan qabanne. Garuu deebi'iin jara nafxanyaa maal akka ta'e kan Oromoo maal akka ta'e adda baafadhee arra. Kun sirrii miti. Dogongora jirudha. So waan hundaafiyyuu mootummaan Oromiyaa waan kana irratti hojjechuudha qaba. Mootummaan Oromiyaa Dr. Abiy haadhiisnu Dr. Abiy Itoophiyaa bakka bu'ee waan hojjetaa jiruuf rakkoon qabu. Garuu rakkoo kutaalee Oromiyaa keessa jiru kan Wallaggaa, kan Arsii, kan Walloo, kan Jimmaa kan gabaasuu qabu mootummaa Oromiyaati. Kanaafuu obbo Shimallis Abdiisaa waan kana irratti hojjechuudha qabdan. Taayyeen illee Jawaariin isaan rabsuuf malee bakka nafxanyaa kanatti likkii jaraa itti hima jechuudha Taayyeen. Dhugaa rabbiiti. Garuu badiin isaa hayyuu Jawaar Muhammad arrabsuun sirrii miti. Kan isaallee dogongoradha kun. Oromoon oolmaa waliif oole arrabaan mana hidhaatii walii deebistu yaakii bara akkamii keessa akka jirru bichaa naanna dhibaa yeroo tokko maaliifuu inshallah rabbiin isinaa tokkoomsu gaaffiin gaafatame illee nama biraas yoo ta'e rabbi biraa hin dhufa inshallah qanii tokko hawaasa Walloo bira immoo dhaabbachuu qabdanii gama dandeessaniin Walloon duras of dandee hangarraa kana ture har'a garuu daran dhiibbaan isaan irratti ga'e waan garaa nama hammeessu ammas taanaan isaan gaddi tokko isaan ittiin dhaga'amu haamilee qabu haa xiqqatan malee paawarii qabu maashaallah tabaarakallaa. So gama dandeessaniin bira dhaabbadha ilmaan Oromoo. Maaliif Oromoo yoo wal harcaase kutaanis gandaanis yoo wal harcaase jarri isin irratti paawarii godhachuudhaaf deemti. So kanaaf jennaani Itoophiyaa Dr. Abiy faarsuu fi Itoophiyaa isaan fedhan tokko miti garuu. Itoophiyaan isaan fedhanii Itoophiyaa afaan tokkoo fi amantaa tokko bichaa guddisuudha. Ifama naagoodha warri azalaa yanni amantaan keessan. Amma jarri kana duras Minilik uummata Walloo kana amantaa qayyartan malee kan inni cafacafe Walloodha. Hatta Amaara ta'e dhugaa rabbiiti kan alaabaan lummuxxii sana kan hin jaallatin ni jira uummanni musliimaa. Meeqan isaaniitu jira? Isinii galee Minilik diina keenya kan jedhantu jira warra balkaaba. Minilik diina keenya kan jedhantu jiru. Maaliif amantaa qayyarsiisuudhaaf waan inni nama godhin hin jiru. Ammallee taanaan afaan tokkoof amantaa tokko bichaa guddisuudha kaayyoon jaraa. Ilmaan Oromoo lafarraa balleessuudha kaayyoon jaraa. Itoophiyummaan jaraa kanadha. Garuu Dr. Abiy Ahmed Itoophiyummaa inni faarsuu fi ida'amuun inni faarsu sanaa miti. Garuu irratti hin barre Dr. Abiy Ahmed hojii jaraa irratti hin barre. Hojii jaraa irratti hin barre. Garuu Oromoon inni haqa qabu inni ciisee injifachuu danda'u maasii isaa irratti mana isaa irratti kana gubamee lubbuudhaan barbadaa'ee badaa jira. Yoollee gaaffii dhiyeesse gaaffiif deebii hin argatu kunoo kanadha. Isinii galee shanii hamma jettan mirga ilmaan Oromoo fi sabaaf sablammii Oromoo miliyoona 60 kabajanii qabeenya Oromoo deebistanii shanii inni injifattanii. Wanti shaniin barbaadu bari bosona taa'ee kan inni mirga isaa falmatu qabeenya ilmaan Oromoo deebisuu qofa. Nafxanyaa buqqaasuudha kaayyoon jaraa malee Oromoo balleessuu miti. Garuu isin irratti hin barre. Shanii himanne rakkoon qabu. Yaanni siyaasni hundumtiyyuu dhaabaan tokko ta'anuyyuu yaadaan wal adda. Rakkoon qabu akka feetan jedha. Garuu shanii kana akkamitti injifachuu dandeenya? Namni bari dhaabasaa kan jabeeffatu dhaaba sana injifachuudhaaf miti. Hojii gaarii hojjedha. Deebi'ii deebisaa. Mirga ilmaan Oromoo kabachiisaa. Qabeenya ilmaan Oromoo deebisaa. Haati hiyyeessaa, haati lafa bal'aa hektaara meeqa qabdu bare har'a misaakina taatee kasala gurgurtee asitti mucaa baattee asitti waan ta'e baatteeti kan inni of jiraachisaa jirtu. Haati qabeenyaa, haati lafa abbaa suuqii kan ta'e har'a nafxanyaadha. Dhugaa rabbiiti. Kun immoo saamaniiti malee ooma tokko laffaanii hojjetatanii miti. Gogaa uffataniiti dhufan yeroo dhufan biyya keenya jedhan. Gogaa uffatanii. Yanni shabaxee kana maal jedhama maqaan isaa isa uffatanii dhufan. Isinii galee garuu biyya keenya irratti dhufanii akkataatti nyaatan akkataatti uffatan baranii sanaayyuu immoo deebisanii Oromoo ciiga'uudhaaf Oromoo tuffachuudhaaf tattaaffii godhu. Abbaa biyyaa ta'uudhaaf Finfinnee keenya fa'aa jedhu sana. Isinii galee so amma nuyi Abiyyuu komachuu hin qabnu irra caalaa mootummaa Oromiyaa.
mootummaa Oromiyaa hojiin kansa uummata nagaan bobbaasu nagaan deebisuu kanarraan kana fi uummata tokko nageenya hin jiru. Namni biyya isaa irratti naannoo isaa irratti ganda isaa irratti kabajamee daangaa isaa eeggatee jiraachuu hin danda'u yoo ta'e tokkummaa faarsamu kun maayinne sila erga kanatti jiraachuu hin dandeenye namni tokko nagaan bahee galuu hin dandeenye tokkummaan maayinne. Amma bishaan waraabbatanii osoo galanii tokko qabeexxaa godha nafxanyaan afaan Oromoo barate tokko shaneedha jettu sila afaan Oromoo akka ajaa'ibaatti dubbatu jirra. Tokko kana godhee xaa godha nafxanyaan shaneedha jedhama achumaan hafa'u gumaan hin bo'u dhugaan hin argamu tarkaanfii irratti hin fudhatamu. Akkas taanan tokkos tokko ajjeesuu qaba. Isinillee ilmaan Oromoo wallahi walii achisaa ergii tokko ajjeese tokko gaggalaafadhaa bakka argitanitti dhugaa rabbiiti. Ajjechaa fi dhukaasuutiin moo'ichin dhufu jechuudha malee dhugaa rabbi tokkichaan namni hidhatee qabu eenyu sittiin siqtu hidhattanii qabaattanii jennaan. Kalas isaan nageenyan barbaadan ilmaan Oromoo lafarraa daguuguudha kan isaan fedhan. Eenyummaa Oromoodha balleessuu kan isaan barbaadan. Isinoo ciistanii fi dhumuu qabdu ree. Lafa taatanii isin irra deemuu qabanii. Wallahi hawaasni Walloo isaanirraa fudhadhaa barumsa. Isinii galee Oromoo Walloorraa beekumsa fudhadhaa. Diinaan marfamanii akkanatti naannoo isaaniitti daangaa isaaniitti osoo hin dabarsin dhaamata meeqa. Garuu har'a Haayilii Amaaraatiin manni isaanii qabeenyi isaanii haa gubatu iyyuu malee Oromoo qaba rakkoon qabu. Oromoon isaan cinaa jira. Waan kana caalutu immoo deemuuf mala. Ammas Walloo kana goonee jedhaniiti jarri ammas deemanii Oromoo kutaa biraa irratti akkuma kana abiddaa qabsiisanii isin taa'ama ilaala. Deebi'iin gubbaatii gadi kennamu waan isaaniif paaworii ta'u waan ta'eef jennaan jarri dhaabbatan ammallee taanaan. Garuu kan of eeguu qabu kan dallaasaa jabeeffachuu qabu eenyu Oromoodha. Tokkummaasaa kan jabeeffachuu qabu eenyu Oromoodha. Tuffatamtanii jirtu. Dhugaa rabbii saba bal'aa ta'e kan akka Oromootti uffatame yeroo ammaa kana keessa hin agarreen abadan. Qabeenya ofii irratti mana ofiitti nama dhaqee abidda qabsiisu irratti tarkaanfiin fudhatamuu dhiise deebi'iin deebifamu kan akkamiiti. Ayiduun waan dhuguma natti fakkaataa jiru dhugaa rabbiiti. Kuni rakkoodha. Oromoon nama walii galuu beeka. Nama beela baasuu beeka. Nama haammachuu beeka. Namatti dhukaasuu hin beeku. Ija hamaatiin nama ilaaluu hin beeku. Garuu hanga isaan diimokiraasii hin barreetti jara kana diimokiraasii hin beekan waan ta'eef jennaan yaama mootummaan qabee seeratti dhiyeessu. Yoo inni qabee seeratti hin dhiyeessine immoo ofirratti dhiisuu miti ilmaan Oromoo bakka jirtanii walii hidhachiisaa dhugaa rabbiiti. Waan qabdaniin itti ba'aa lolaa. Mi'a amma ganda kam keessatti shanee barbaanne jedhanii uummata ulee qabatee yaa'u tokkoof argitaniittu isin. Shanee barbaachaaf. Shaneen bareetoo beektanii ilmaan wallaahi la'azim shanee jechuun koo wagana Oromooti. Caakkaa taa'anii uummata tokko waan nyaatan waan ittiin bulan nuyi quban qabnu garuu isaan nuyiif gaachana ta'anii jiran. Uummanni nafxanyaa silla baatii mataa irratti nuuf hin coofte osoo isaan bosona keessa hin jiraanne dhugaa rabbiiti. Ani garuu akka kiyyatti isaan ilmaan Oromoof xalaata osoo hin taane akka waganaatti hin beekan. Garuu kan bosona keessa hojjetu immoo yaa Arsii bichaa miti yaa Wallagga bichaa miti yaa Jimmaa bichaa miti yaa kutaa 11 keessa kan bosona keessa taa'ee mirga Oromoof falmu miindaa tokko malee kanaan na gargaaraa osoo hin jedhin nuyiif gaachana malee diina miti. Amma nuyi ol baanii yeroo hunda miidiyaa keenya irratti jaruma himanna. Oromoo yeroo lafarraa dhumu isaantu da'oo godhatee Oromoo fixaa jettu. Gaaffii mootummaa biraa deebii hin argamu. Nama gaddisiisa wanti deemaa jiru. Waan maraaf iyyuu inshaallah obboleewwan keenya kan nurraa du'e rabbiin karraa mataa sanaa godhu. Warreen jiruuf immoo rabbii walii galtee haa kennu. Mana irraa gubatee rakkoo miti Oromoon itti ijaara. Garuu amni kun wanti kun amma yoomitti itti fufa kan jedhu gaaffii namatti ta'a. Jarra akkuma baran dhiisanii lubbuu namaa lafarraa daguuguu mana deemanii namatti gubuu isaanii fi paaworii ta'ee jira. Nama isaan gaafatus hin qabu. Nama seeratti isaan dhiyeessuu hin qaban jechuudha. Maaliif paaworii argatanii jiran ilmaan Oromoo irratti. So kanaaf iyyuu
ilmaan Oromoo walii galteen isin barbaachisa. Tokkummaan isin barbaachisa. Yeroo ammaa kana keessatti tokkummaa kalees tokkummaa diina keessan ofirraa deebisa dhugaa rabbiiti. Yeroo jarri paawarii argatanii inti haamilee jaraa kan cabsu eenyu tokkummaan ka'e ilmaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaallee waan kana irratti hojjechuu qaba. Walaa Taayyee walaa Shimallis. Yoo jarri callisan akka godinaatti akka aanaatti hundi keessan iyyuu mirga keessan ka'a falmadha allaqe. Maaliif isaan dimokiraasii hin barbaadani? Abbaa biyyaa ta'uu barbaadu. Oromoo lafarraa fixuu barbaadu waan ta'eef ciiftanii isaaniif hin dhuminaa isiniin jechuun barbaada. Invaayintiin qabu beejiin kiyya sirraan isin gashuu hin danda'u. Karaa biraa kallattii biraa seenee inshaallah boori dhuftaan yoon sa'aatii qabaadhe yeroodhaan yoon dhufe amma sa'aatiin darbee jira. Sanaayyuu maashaallah warri gaaffii paarlaamaa irratti eenyu jedhan maqaa ishee naa barreessitaa jalatti wallaahi sabboontota qaalii hedduun isaanitti gammade. Deebii haadha buyyuu malee paarlaamaa irratti sagalee akkasii dhageessisuu jechuun sagalee ilmaan Oromoo Walloos ta'e Oromoo hundaaf dhageessisan jechuudha. Isniigalee Oromoon quba wal qabaatee jennaan rakkoo miti mootummaarra gaafatanii deebii akkasii arganne jettanii haamileen isin cabina. Haamileen isin hin cabin. Yani bakka jirtanitti wal jabeessuudhaa qabdan. Waan isinirraa eegamuun wal bira dhaabbachuu qabdan. Gaachana wal godhachuu qabdan yeroo kanatti. Isniigalee inni namatti dhaga'ama garuu Oromoo ofii namatti uffachiisa. Kan jaraa yeroo sana keessatti atattamaan deebii quubsaa argata. Uummata misaakina kan Wallagga keessatti fixe shaneedha onagidha jedhan. Garuu Walloo keessatti kan qabeenya ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu midhaan isaanii osoo hin nafiin kan guyyaa adii gubee Haayileen eenyu Amaaraa jettan sun tarkaanfii irratti hin fudhatamne. Isaan abbaa biyyaa ta'anii jiru kaa. So kanaafiyyuu paawarii jaraa kan laaffisuu danda'u waliigaltee ilmaan Oromooti. Mootummaan keenyas deebii innaarra akka kenne nuyi miti isumaaniyyuu hin tuffachiisa. Maaliif jarri Oromummaa isaatti isa beeku malee abiyyi keenya hin jedhani 100%. Isinigalee gaafa ammoo waaqee abiyyi waa'ee Oromoorra waan tokko ajaja baase dhugaa rabbiiti yeroo dhuma sana miidiyaan isaanii jibbaa abiyyiitiin guutama. Isinigalee soo kanaafuu saba isaa osoo ofitti mufachiisuu dhiisee doktor keenyas hedduu natti tola. Ani wallaaltuudha inni narra beeka biyya kana bulchaa jira. Laakiin akkaataa ammatti deemamu kanatti deebiin har'a nuuf kennan hedduu haamilee keenya eenyummaa keenya cabsa dhugaa rabbiiti. Eenyummaa keenya cabsa isumarraa kaasee jechuudha. Gaarii miti waan akkasii. Kan isin jechuun barbaada ulfaadhaa galatoomaa saatii malee dhufee irriba isin dhawwuu kootiif na of kolcha isiniin jetti duulattiin keessan. Thank you. Amiyye jama maal jette OMN jechuun maal jechuudha. So kanaafuu walii gala yaa jama Oromoon keenyas shooppiidhaan wal guyyumsuu dhiisaati haqiiqaan akkamitti uummanni akka walii galu akkamitti akka waliin deemu akkamitti hayyuun keenya mana hidhaa akka ba'u irratti hojjedha allaqe. Tokkummaa ilmaan Oromoo tokkuma waliin arrabsina. Oromoon jecha badaadhee waliin arrabsu jammara. Oromoon jecha badaadhee waliin arrabsu. Wal arrabsuurra yaada wal mormitanii bakka inni itti dogongoree jiru nama tokko sirreeffatan irra wayyaa. Amma namni tokko namni Facebook kan ilaalle namni televiziyoon kan ilaalle uumatti fakkaatu kan dubbatu ni jira. Bakka sanatti immoo isin dhaabbattanii dhugaan ilmaan Oromoo bakka kam akka ta'e amansiisuudhaa qabdan. Isinigalee amansiisuudhaa qabdan. Nuyi mootummaa kana yoo deeggarrellee bakka inni itti uummata Oromoo tuffachiisu jecha akkasii afaan isaa keessaa baasu dhugaa rabbii abadan hin deeggaru iddoo kanatti. Abadan hin deeggaru. Ani fedhii kiyyaan isa deeggare malee wayi kaabinee jala hojjetan wajjin wal quunnamtii qabaadhee hawaan maallaqa argadheetii miti. Hatta osuma gabii argadhee ani dhugaa rabbiiti lammii koo dursee ofii kiyyaaf hin jedhu. Isinigalee yani yaaduma kiyya jijjiiramni isaan Dr. Abiy Ahmed Lammaa Magarsaa Jawaar waliin ta'anii yeroo isaan hojjetan Oromoo gammachiisanii jiran. Abiy Ahmed bakka itti tolchutti tolcheeraan jedha bakka balleessutti balleesseeraan jedha. Du'a Haacaaluu Hundeessaa dhugaa isaa ifa ba'uu nuu dhiisutti hammarraatti kuukiinsi karaa kiyya keessaa hin baane dhugaa rabbiiti. Hamma mucaan sun du'ee dhaabbilee siyaasaa keessaa namni tokko osoo du'ee nan gubu jedheera. Isinigalee hamma Haacaaluu Hundeessaa du'e. Duuni Haacaaluu Hundeessaa du'e akka barbarree na gubaa hafe jechuudha.
Isinii galee dhugaansaa hin baane abbaansaa haatisaa haati manaasaa namni haatee koo ajjeesee ajjeefamuu qaba murtiin du'aatti faradamuu qaba osoo jettuu callistanii gara jabummaa akkamii akkasii kenne rabbiin haa beeku. Nda'um Oromoo keessaa namni tokko yoo badii kana hojjete bor uftaanis nama kaan akka hin balleessine tarkaanfii irratti fudhachuudhaan qabdan. Dhaabbilee siyaasaa mana hidhaa hangarraa keessa nama tokko waan dhageenye hin qabnu. Waan dhageenye hin qabnu murtoon ittiin kennamne manuma hidhaa keessanii jirtan. Yoona kanaa ajjeese bakkee jira. Kanaa ajjeese wayisiin waliin hojjetaa jira. Xiitii sana marammartanii uummataaf as hin baasne. Nama mucaa kanatti dhukaase as hin baasne. Murtoo tokko jara kanatti hin kennine. Badiin isaanii kana hin jenne hangarraa mana hidhaa keessan. Oromoon cabe kanas laman cabu osoo mana hidhaa wal gashuu dhiistaniitu ta'e osoo akka duraa sanatti itti fuftaniitu ta'e paaworiin nafxanyaa kana isinirra ba'ee leellisee kanatti ilmaan Oromoon lafa mana irratti gubdee kanatti xaragduun beeka. Osoo walii galtee qabaattanii osoo hayyuu Oromoo mana hidhaa galchuu dhiistaniitu ta'e badii isaan qabaatan kana osoo jettanii nu barsiistanii nu jara kana hin balaaleeffanna. Badii isaan qaban kana osoo jedhamee murtoon tokkotti kennamee ba'anii nu hin balaaleeffanna. Maaliif bakka badii isaaniitti nu shururuu hin jennu akka mucaa. Isinii galee yoo badii qabaatan ta'e. Yoommoo badii hin qabaanne jara kana gadi lakkistanii osoo waliin deemtanii osoo paaworii walii taatanii osoo tarsiimoo qabsoo akkamitti akka deemtan waliin mari'attanii rakkoo qaba rakkoo hin qabu. Akkan dhageetti Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessaa ba'uu hin qabu jechuun kun dubbii miti. Yanni gaaffii Oromoo kutaa 11ti. Maaliif kunoo kan du'u Qayi Masqalii Finfinneetti eebbifamee reeffisaa namni kun nama Oromoo biraa kabaja qabudha. Artiistii kabajamaadha. Namni waan qabuun hababaas maal ta'e simatee reeffasaa kana iddoo abbaa fi haati jedhanitti yoo awwaalame rakkoo maal qaba? Akka du'a hiyyeessaa tokko yatiima tokko baastanii Finfinnee keessaa fiigdanii Amboon geessitan lakki haadhaaf abbaa tokko kana barbaadee jettan filaagooti yani fedhii haadhaaf abbaa ta'eyyuu mucaan kun Qayi Masqalii Finfinnee keessatti dhugaa jiru waa'ee Minilik dubbatee waan wareegameef jennaan kabajaan reeffisaa achi keessatti ilmaan Oromoo dhufee reeffasaa simatee kabajaan deemsisuudhaan qabdan. Awwaalchisaa irratti hayyuun hin argamne. Awwaalchisaa irratti hiriyoonni isaa artiistoonni akka isaa argamanii hin awwaallan. Mucaan kun wayi reeffisaa kabajaan ittiin hin jenne wayi dhaabbiitti ilmaan Oromoo eegumsa hin gooneef waa meeqa bade dhugaa rabbii duutisa waa meeqa. Sanaayyuu haatisaa akkana dugda qabattee haacee koo amma isheen jettutti isinitti dhaga'amuu dadhabe. Dhugaansaa awwaalamee hafe. Akkuma kana ilmaan Oromoo kan beekamtiin godhatee artiistummaatiinis maaliin Oromummaa isheef kan rashanamte namni quba qabu hin jiru. Hamma yoomitti tuffatamuun yaani ilmaan Oromoo amma kana leesh badii tokko qabaatee miti mirga isaati lafa isaa irratti ajjeefamaa jira. Misaakinni biyya beerasqii barbaachaaf kun akkasitti abiddaan gubachaa jira guyyaa adii. Hanga yoomitti leesh dhugaa rabbiitti kun seenaaf isin gaafata. Dhiigni ilmaan Oromoollee nama gaafata jechuudha. Namni hundumtiyyuu akkuma hojii isaatti argitanii jirtanii dhaaba biyya bulchaa ture kana duras hayyoonni Oromoo yani galmee seenaa maal akka qaban hundi isaaniiyyuu akkuma kana keessanillee seenaa badaa galmeessaa jirtanii so of sirreessaa tokko ta'a tokkummaa uummadhaa jara kanas mana hidhaa baasaa tokkummaa keessan jabeeffadhaa waliin deemaadha hawwiin kiyyaan tokkummaa keessan nama dhugaa rabbiiti. Jaweenis ba'ee baqqalaanis ba'ee hundi keessanii tokkummaa akka durii keessan uummattanii osoo waliin deemtanii diinillee isin irratti roorrisu jechuudha. Yeroo tokkummaa keessan jabeeffattan bari sabni nafxanyaa kun gubatee dhaqaa dhigee jechinni fayyadamu yoonii maanyaarraa kaasee kaddaamuun jira osoo hin nafin ol ba'anii jechuudha. Tokkummaa ilmaan Oromoo irratti gaafa Abiy Jimmaan deemee wal hammatanii jarri waliin akkanatti ashaqanii waltajjii irratti argamanii Oromummaa isaaniitiin faayamanii aadaa isaanii uffatanii akkanatti isinitti tolu maal taasa yeroo sanaa yoo deebistan maaf amma aangoof filannoon kan carraati. Aangoof jecha nama tokko dararuun nama tokko gammachiisuun rabbirraa isin gaafata dhugaa rabbiiti. Please tokkummaa uummadhaa ilmaan Oromoo. Tokkummaa uummadhaa.
Oromoo Walloo ammallee diina gidduu jira, namni quba qabu hin jiru. Isaan ofuma isaaniitti hangarraatti falmataa kan turan, hangarraatti diina isaanii ofirraa deebisaa kan turan. Har'a garuu mana sana keessatti yoo xiqqaate meeshaanis gubachuu ni mala. Mi'aan akka galfannetti nu jalaa gubatanidhani. Nu jalaa gubanii jedhanii dubbatanii jiran. Waan qabdaniin bira dhaabbadhaa biliis ilmaan Oromoo. Waan qabdaniin ammallee bakka gaaffiin keenya deebii argataa hin jedhina. Ragaa isiniif haa ta'u sumarraa irratti ofii keessanii wal jabeessaa, ofii keessanii wal ijaaraa, ofii keessanii wal gargaaraa hamma qabdanirraa. Isaa fi hanqabni dhukkubsatee jaallatee miti kan viidiyootti as ba'u hamma qabdaniin bira dhaabbadhaa ni yadhaa dhugaa rabbiiti. Yoo nuyi wal tuffanni, yoo nuyi wal arrabsini diinni numarratti of cimsaa milee nu horachaa deemti. So kanaafiyyuu intini jedhaa isiniin jechuu barbaadeen. Ani duras naaf galee jira, noo amma qofaa miti kan naaf gale. Duras naaf galee jira. Abiy Ahmed kana duras yeroo Jawaar Abiy Lammaa waliin dhufan ammas TPLF hinjifachuun waan guddaadha. Dhiigni qeerroof qarree waan godhin hin jiru. Garuu booda kanarra Oromoon tuffatamaa dhufe. Gaaffiin Oromoo deebii dhabe. Yeroo tokko duu Shanee jedhama, yeroo tokko duu Onag jedhama, yeroo tokko maaliif jarri kun bosona waan jiraniif maqaan taanetu irra kaa'ama ni beekna. Isinii galee maqaan taanetu irra kaa'ama. Garuu namni tokko hojii kootii waan sana caalchiseen jaallatamuu qaba kan jedhu tokko immoo Shanee kana balaaleffattan miti, Shanee kana jibbitan miti, hojii Shanee kana jibbitan miti. Gaaffii ilmaan Oromoo fi sabaaf sablammii Oromoo nagaan ba'ee nagaan akka ol galu godhaati. Saniin booddee Shaneen isinirraa dhaabbata. Shaneen waan biraatiif miti kan bosona taa'ee qabsaa jiru. Daguuggaa sanyii nafxanyaan Oromoo irratti goote waan onneesaa keessaa hin baaneef. Qabeenya ilmaan Oromoo dhibbaan dhibbatti nafxanyaan saamtee waan of harkaa qabduuf waan achirratti wal horteef. Gaaffiin ilmaan Oromoo dhibbaan dhibbatti deebi'ee argatee jennaan Shanee injifattanii jirtan. Dhugaa rabbiiti. Shaneen kanaan injifachuu danda'a. So kanaafiyyuu dhibbaan dhibbatti ani mootummaa kana deeggarus deebi'ii sanarra deebisan dhibbaan dhibbatti eenyummaa keenya kan tuffachiisu ta'uusaa jala mureenis ni himaa. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaan harrafaa kana calaa saadiin qabu. Yani hirriba kiyyammoo yoo ciises dafee naannoo ammasitti isin waliin haasaa ergaa qabu dabarfadha dheetaniini. Garuu paarlaamaa irratti gaaffii isaan dhiyeessan gaaffii boonsaadha. Mootummaa Oromiyaas Shimallis Abdiisaas waan bareedaadha. Kan isaan miidiyaa maal jedhama miidichi ONN maal jedhama OBN irratti gaaffiin gaafatamee deebii argataa ture baay'ee namatti tola. Ammas taanaan deebii muummicha ministeeraa Kibuur Dr. Abiy Ahmed irraa deebifame hedduu Oromoo qaanfachiisa malee gama biraa sirrii jiranii warri kun jabaadhaa eenyummaa keessan kabachiisaa. Yoo isin eenyummaa keessan kabachiistan jarillee isin kabaju. Garuu isin gaaraa nu tuffachaa Oromoo maqaan taane yoo itti moggaastan eenyummaan keessan tuffatamaa jarillee waan hin taane isin irratti yaadaa deemu of kabachiisaati. Jara sanaa waliin deemu yaalii godhaa isiniin jedha. Dura eenyummaa keenya kabachiisu. Aadaan keenya maal akka ta'e nama barsiisu. Oromummaan maal akka ta'e nama barsiisu. Isinii galee Oromummaan maal akka ta'e erga baranii booddee lammii biraa waliin wal qabannee deemuu dandeenya. Garuu Oromummaa keenya tuffachaa, Oromummaa keenya xiqqeessaa, alaabaa keenya alaabaa Onag, alaabaa Shanee jechaa kun waliin deemuun tokkummaa ammaa inni yaaki. Tokkummaa isaa nuti samiitti ol miti himaa. Dhugaa rabbiiti. Kuni sirrii miti. Sirrii miti. Dogongoradha. Kabajamaan Dr. Shimallis Abdiisaa akka yeroo lammaa qaxalee sanii beektamti. Lammaa qaxalee sanii jechuudha. Namni gabaabduun silaa dhiirri gabaabduun akka ajaa'ibaa hojjetti. Akka sanaa hojjechuu yaalii godhe. Gaafuma bulchaa mootummaa Oromiyaa Lammaa Magarsaa ol darbu gaafuma sana hin jibban. Gaafuma sana qabsoon Oromoo akka cabdee arge. Isinii galee mootummaa Oromiyaa irraa Lammaan ka'uu hin qabu ture abadan. Mootummaa Oromiyaa Lammaan ka'uu hin qabu ture. Isinii galee
Jawaar fidee laaptooppii sana amaanaa ilmaan Oromoo lammaatti kenne amaanaa sana amma bakkaan ga'utti dhibbaan dhibbatti gaafiin Oromoo erga deebi'ee booddee mootummaa Oromiyaa irraa gara darajaa biraatti jijjiirrachuu wal jijjiiruun ga'ee isaanii ture. Amma isaan ofii isaanii osoo waliin dhidha'in, ofii isaanii osoo waliin tokkoomsin, ofii isaanii osoo harka waliin qabin deemanii namaaf dagalee ta'uudha kaani. So kun immoo karaatti sin cabsiisna nambisee inshallah ammallee taanaan abbaan biyyaa Oromoodha. Oromoon mirgaaf dimokiraasii ni beeka. Eenyu wajjin jiraachuu ni danda'a. Garuu dura mirgi keenya eegame eenyummaan keenya kabajamee booddee saba biraa hammannee deemuu dandeenya. Malee qabeenyi ilmaan Oromoo gubatee Oromoon kanatti cafacafamtee dhiigni ilmaan Oromoo kanatti lafa dhiqaa ta'ee xiqqooshee namni inni du'u kun akkamitti nama fakkaatiitti mul'achuu dide kan jaraa'u gaafa du'u ol ba'anii duulachisaa hin nafu waxxaatiin isaa hin nafu yuutuubii jettumu eessa jettumu nurraa ajjeesanii onegshanii inyaasa'uun gaddale maxri'ees kan Oromoo garuu isaaniif namaa miti sinigalee kan immoo of kabachiisuu danda'u kan of kabachiisuu danda'u nuyiidha waliin narcaasinaa tokkummaa keessan uummadha. Dr. Abiy Ahmed illee sirreeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa. Hin dhukaasuu hin qabu rasaasa jecha tokkitti jedhee biyya raasale. Namni sun osoo jiraate har'a I'm so sorry. Kanaafuu galatoomaa ulfaadhaa. Waan tokko jechuu hin danda'u. Uummata eenyummaa isaa kabachiisuu wallaalee dogongore kana rabbiin karaa sirrii haa deebisu jenna. Hidhamtoota keenya rabbiin mana hidhaatii haa baasu jenna. Galatoomaa viidiyoo kana asuma irra isinii kaa yuutuubii irrallee hin kaa'u jechuudha. Bor daawwachuu dandeessanii yoon dogongore na of kolchaan garuu dogongora tokko hin dubbanne Oromoodha. Hamman Oromoo ta'etti Oromummaan koo mirgi koo yeroo dhiibamu natti dhaga'ama. Sabni Walloo dhume jechuun sabni Oromoo miliyoona 60 dhume jechuudha. Jechisuu kanneessa gochaan uummanni Amaaraa Walloo irratti raawwatte borullee akkuma kana kutaa 11 irra deemte raawwachuudhaaf jirti. Sinigalee Walloon illee maashaallah hidhatanii qabanii jira. Onni jabarbadaa jechuun Walloodha dhugaa rabbiiti. Waan jedhan as ta'anii nama Finfinneetti gochuu danda'u jirri. Sinigalee so kanaafuu bira dhaabbadhaa gama dandeessaniin rabbiin isaan cinaa haa dhaabbatu, rabbiin isaanaa oolchuu, hirra isaanaa oolchuu, mirgaan isaanaa galchuu, yoomuu taanaan hinjifachuu malee hinjifatamuu hin beeku. Oromoo Walloo nu boonsa jechuudha. Miidhaginaanis ta'e Oromummaatiinis ta'e aadaa isaatiin faayamee jechuudha. Eenyummaa isaa guddisaa diinaan marfamee dhalootaa gara dhalootaatti darba. Ammallee jarri takkaa bitamanii hin beekan dhugaa rabbiiti. Amma nu amma eessatti yoo sabaaf sablammii wal keessa jiraatan garuu kan akka jara eenyummaa isaanii kabajaa Oromummaa isaanii guddisaa diinaan marfamanii lama yeroo keessaa du'u 5 gumaa baafachaa tokko yeroo keessaa du'u 3 gumaa baafachaa walirra naqanii yeroo bona darbe dhugaa rabbiin akkuma kanaan hin gammade. Sinigalee iddoo argetti caffee keessatti kanatti reeffi isaanii kufee argee jechuudha. Warra nafxanyaa kana achi xaaxaa godhanii warra dhukaasa beeku warra akkaataatti xiyyitii qabatii tokkosuu danda'u warra beeku jira. Sinigalee diina ilmaan Oromooti dhugaa rabbi. TPLF lammaffaa nafxanyaadha yoo sinigalee. TPLF lammaffaa nafxanyaadha. TPLF keessattuu aangoo barbaaddi malee uummata Oromoo miidhuun yaaddu dhugaa rabbiiti. Yaani hedduun tilmaama. Jarri warri TPLF kun jechuudha. Juuntaan damma Abiyyiin barbadeesse kun aangoo barbaadu malee qabeenya Oromoo bichaa barbaadu malee Oromoo ajjeesuu yaadan takka. Oromoo balleessu jarri kun garuu afaan keenyaaf eenyummaa keenya alaabaa keenya balleessuudha wajjin jara. Kanaafuu juuntaan lammaffaan saba nafxanyaati. Jara kanammoo Abiy likkii galchuu qaba. Har'as boorus ta'e nafxanyaan diina Oromoo ta'uusaa quba qabaadha. Mootummaan keenya illee kana irratti hojjetee saba kana seeratti dhiyeessuudhaa qaba. Eenyu jettan sila dhaabicha Abinnet moo Abinnet jettan sana. Abinnet sana seeratti dhiyeessuudhaa qaba. Ta'uu baana mootummaan seeratti dhiyeessuudha yoo baate akkaataatti gumaa baafatan akkaataatti dhabamu godhan qeerroof qarree Walloo Oromoo
ni beeku Oromoon bas bira dhaabbachuu qofa ni gal waan qabdan irraa ni yaadda dhugaa rabbiiti akkaawuntii tokko argeen ture har'a akkaawuntiin sun dhuguma akkaawuntii dhugaati taanan hamman qabu irratti galcha maaf xiyyitii lama sadii hin ta'in kan inni bitu Itoophiyaatti dhaqee maallaqni sun hamma dandeetti kiyyaa bira dhaabbadha maaliif diina ofirraa deebisa Oromoon du'a namaa hin hawwatu Oromoon du'a namaatti hin gammadu garuu nama dhufee mana isinitti qosoqqosu nama mana dhufee mana keessa isinirratti gubu dhugaa rabbiiti kallattii barbaadan deebisaa isiniin jechuun dhaamsa kooti turtii gaarii halkan gaarii jechuudha malee warra simbiraa guyyaa gaarii isiniin jenna warri nu biraa halkanii kan Saawud Arabiyaa keessa jiraatan halkan gaarii isiniin jenna yeroo gaarii qabaadha bye bye